Kana booda kun mana keetii borsaa lafa kaayadhu. Harmee gaafii tokko qaba. Hayyee gaafadhu. Ati maaliif guddifachaa na kennite harmee? Ani ka guddifachaa si kenne abbaan kee du'ee rakkadhee ture. Kan booda waan godhu dhabee jennaan ani ofii kiyyaa beelahus ati na jalaa hin beelahin jedhee guddifachaa si kenne malee si jibbeetii miti. Hayyee bareeda. Ammoo namni ani itti si kennes nama seenaa abbaa keetii beeku. Kottu amma seen. Ijoollee haate keessummaa waliin dhuftee deemaa gargaara. Sina mucammaa akkana si fakkaata ree? Ilmi abbamaa faadha fakkaata. Hayyee kottu ol seenna. Ijoollee dhuftanii taa. Harme maaliif abbaadhaan mucaan harumaaf abbaa fakkaata jetteen? Kenna jechuu keeti? Kenna. Silaa qaran argine amma isaa bahere? Kun amma seenaan isaa dheeraadha yeroo biraas nitti hima. Hayyee harme. Hayyee amma deemaatii nyaata kennaafi. Nyaadhu kaa. Hayyee galatooma. Haa nyaannu. Silaati eessaa dhufte? Jechuun koo har'aa eessaan? Ani qaamaan beekamneen tu'amee hospitaala seenee ture. Eegasii achitti harmeedhaa bilbilanii arbeen achi natti dhufte. Silaa isinii ummaateeti? Ummaatiyya. Innaa hagaar'aa eessa turtere? Ana guddifachaa na kennitee turte. Amma hoo eessa galtare? Amma ummaan tiyya na bira jiraatti naan jedhaa jirti hin beeyne. Na bira galtaa? Mucaa kana narraa baastamoo kiyyaaf keessumatti dhumatti. Maa rakkatu jira? Kana ilma abbaa tokko ifiddee rakkoo jira naan jettaa? Atamma ilmaan walitti arganne kan odoo namni gadaa re'eedassa jedha. Ana amartuu tokkuma sadiinuu ilmaantiyya. Amma ati oduu dhiistee mucaa kana narraa baastamoo sadiiniin si hiika. Situ addaan bayaa malee ilma kiyya inuma alatti gadi hin ariine. Akkana hayyee wallalla. Hayyee. Ijoollee kottaame. Maal tanaab haati teessa mucaa shiftaa mana na galchite na ajjeesisisuu heddii isin lamaanuu dhagaha. Maal? Mucaan kun yoo mana kanaa hin bahin anaaf haati teessaa sababa isaa adda bahaa irraa beeka. Abba, nu gonkumaa hin danda'amu. Amma deema haadha teessanitti narraa hima akka mucaa kana narraa baastu. Yoo kanan ta'in mucaan kun qabeenya kiyya kana isiniin qixa qoodamuu deema. Hayyee abba itti himna. Harme, ati qo'i mucaa kana maan nurraa hin baasne? Maal ijoollee maal isin godhe? Abbaan sababa mucaa kana addaan baana jechaa hin jiru.
Abbaan miira hin taane keessa inni jira. Kanaafuu mucaa kana dafii faala ittiin nurraa godhi. Mana qaaqa hin qabne qaaqa goote. Abbaa annullee waanuma sanii itti himaa jirra. Gitee fi dalagaa kee ijoolleellee cinqaa jirta. An amma ofiillee rakkadhee harmeetii jallee rakkisee jireenya isii diigurra ani mana kanaa bahee riskii kiyya rabbii harkaa qabaatu taafatu naa wayya. Harmee nurraa baas mucaa kana. Qooyi anatu baasa. So ani jiru ima mucaa kiyya fuutee hin deemu. Ummaa na dhagaye. Anamma sadarkaa of bira taree namayyuu gargaaru bira gahee jira. Kanaafuu an homaan ta'u na dhiisi. Hin ta'u hin deemtu anaaf isa wal firfirsaa malee. Ummaa kun waan hin taane gonkumaa anaaf jettee bultii kee hin diigin. Haa diigamtu malabbaa isii. Rakkoon har'anatti dhufee bultii kee diiguuf deemu kun bor ijoollee teetira leengaa waan ta'eef ani deemee homaan ta'u du'aayi naaf godhe. Deemi rabbi si waliin haa jiraatu. Eenyu dhalattee anaan guddatuu dhufte. Halim kottume Sila maal taatee guyyaa adii shaanxaa baattee deemte? Xiqqoo faamiliidhaan wal dhabnee bahe. Sila abbeellee manaa si ari'ee harmeellee manaa si ariitii? sila haateellee si ariite Manaaleen ari'amne garuu manumatti xiqqoo wal dhabne. Araan osoo si ta'ee qaata abdii muree. an osoo si ta'e baharan tana Gahee jira dukkana booda ifa jira dhaabaa bakka. Ani seera mataa kiyyaatiin jiraadha. Kanaaf har'a dukkana malee bor ifa. Ara ati obsisii kenname bakka takkaan jiru. Rabbillee nama miidhame bira jira. Kanaaf kaati yaaddooytee gaabbitee harka of nyaattu yoo nama miite. Hayyee. Kanaaf miidhanii deemurra miidhamanii deemutu caala. Boos maa inni maal barbaadde hayyama na haa gootaniifi garam deemta sa'aatii dalagaatiin abbaa kiyya tokko bakka dalagaa jira dubbisee ni dhufa. hayyee dafii deebi'i malee maal barbaadde maa dhaabatta Birrii wahii barbaadeetiyyu. erga dalagaa seentee guyyaa 400 fudhannaan homaa asiin qabdu Akkam nagaa Nagaa akkam? hoodhaa waan kana qabaame Gurbaa kun nyaataa mi maal godha? qaba an akkanumatti deemee nama gargaara. Hayyee galatoom ilma kiyya barakadhu. Hayyee kaa jabaadha. Abbii kottume as deebi'e. Maal jettan? Ati ijoollee eessaati mucaa? Ijoollee maasiiti. Anamma yoo akkana na laalte waan ilma hin qabne hin fakkaadhu. Nama ilma qabu natti fakkaatan garuu ijoolleen teessan waan asin jirre natti fakkaata. Lakki. Maarree
Ani ijoollee sadii qaba. Tokko nama mana na ajjeesee idaana godhee dhabe. Lamaan takka ammoo mana takkitti aan qabu na gurgursiisuuf yaalaa jirti. Maal? Deemati beela na baaste beela bahe. Hayyee waan biraa hoo maal isin gargaaru? Waan biraa homaa nan gargaarin. Birri hooyyoo isin gargaaru? Hin ta'u ani dalagataa jira malee kadhataa hin jiru. Ani har'a gargaarsa harka namaa irraa eeggannaan ilmaan borii dhaloonni dhufu dalagaa dhiisee kadhata. Kanaaf dalagaan kabajaa malee kadhaa miti. Hayyee amma galuu heddanii? Hayyee jabaadha. Daqiiqaa shan jettee deemtee bakka dalagaa keetii kan namni hin jirre amma dhuftaa? Akkasii miti boos. Amma dalagaa kiyya dhiisii narraa bahi durriyyee. Ani duriyyee miti. Jireenya kee jijjiiruuf tattaafataa jira. Ani maatii kiyya rakkisee biyyarra ba'aa ta'ee jiraachuu hin barbaadu. Eenyutu kana si gaafate? Bahi amma narraa. Isin nama akkamitti garaa jabaatudha. Ani daqiiqaa shan jedhee deemee daqiiqaa 10 ture. Ni balleessaa kiyya daqiiqaa shan jettee na ariita. Ani bara dargaggeessa reef lafaa dhufaa jirudha. Maaliif akkan jijjiiramuuf nan gargaarre? Ana ka jijjiirama keetii nan ilaallatu. Dargaggeessa taate jaarsa taate maaltu na galche? Bahi narraa fidaa fi boorsaa isaa san. Har'aaf rakkadhee ari'ame malee boriif jijjiiramuun kiyya hin oolu. Garuu guyyaa darbuuf jettee jecha hin taane hin dubbatin. Namni hundi akka keetii kana gara jabeessa akka keetii kanatti yaade biyya kana keessatti hiyyeessi iddoo wajaatu hin argatu. Abboo maal taate umrii kana ammaa uffitaa deemta? Faamiliidhaan illee wallolee dalagaa irraallee ari'ame. Kanaaf akkanatti uffitaa deemtaa ree? Achitti abbaan manaa jechoota hin taa'e natti dubbatee onnee koo na cabse. Na dhagahi ilma kiyya. Haalli amma irra jirtu bakka borgeettu sitti mul'isu. Kanaafuu hiriyoota kiyya keessaa hafe jettee yaadaan of hin dhiphisin. Jarri har'a waan ati uffattuuf si tuffachuuf wati yaalan waggoota muraasa booda walloo agarsiiseedhi. Garuu yeroo hundaa qophaa'i dalagaa kamuu tuffatin. Ofii keetii of jijjiirii jijjiirama har'a hawwetu kana arguuf tattaafadhu. Garuu yeroo guddachuu jalqabdu namni kamuu si dhaabuu hin danda'u. Sababni isaas karaa qaxxaamuraatiin achi hin geenye waan ta'eef. Garuu dafee jijjiirama jettee ka yaaddu yoo ta'e karaa dogongoraa irra jirta. Kanaaf hin jarjarin garuu jijjiiramaaf qophaa'i. Hayyee galatoomaa. Jabaadhu. Kolama jennee ilgala jireenyaa tarkaanfii eegalee hiree jiruu keenyaa wixinee jaalalaa ati hin beekne fuudhee. Kenna barii subii hirkoo koonsiin jedhee ililli urgooftuu mannaaf kalaqee yoom fudhachuuf jedhu daandiirratti